Ilma dhiiraa ta'anii dhiirummaa himachaa akkanatti salphata'u caalaa wanti nama gaddisiisu ni jira jeeyyaatu kan akka kiyyaatti dhugaanni kallattii malee hin cittu. Mujrimni hangamis turu numa qabamaa kaamilaa fi hajjiin kunoo haala kanaan qabamanii akkanatti harka dugda duubatti hidhamanii akka jilbaan lafarra deemaa jiranii jechuudha. Obboleettiin mucaa dheengadda Sa'iidoon hajjitti ergee daa'ima irraa fuudhi jeenii daa'ima saniif jecha mucaa bira dhaqee haamilaa fi hajjiin namatti bitanii akkasitti tubsiisanii mucaa mustashfaa keessa ciibsanii amma obboleettii isaattu qabee kunoo akkana xaffaree mana keessatti haala kanaan akkana godhaa jira jechuudha. Hajjiin dhugaa dubbachuu fi osoo ta'ee caaltumaaf ta'a caaltuu fayyaaletti miskiina namarraan dhaabbanne. Miskiinummaa fayyaalummaa keessa dabartee isaa jallataa dubartii meeqa akkanatti taan dhamaasee taan sossobee waan hin taane gowwoomsee maallaqa irraa nyaata taan viidiyoo waraabee akkuma viidiyoo irra dhageessan dubartii qaama qullaa tilifoona isaa keessa jirtu argitanii jirtan viidiyoo san wallaahi hedduutu akka na gaddisiise. Laaltan jechuudha viidiyoo kana walumaa galatti hordoftoota kiyyaa. Silkii kara shammoo jahaati kan inni farkaa qabu. Silkii sanuu eessaa fuudhee bitaa miti. Silkii taan nama jalaa hatee taan immoo akkuma beeytanii walumaa galatti silkiin tanamaati jechuudha. Malee silkii eessaa fuudha dubartumarraa guure. Dubartoota qaama qullaa viidiyoo irraa waraabee maqaa viidiyoo saniitiin maallaqa irraa nyaataa jechuudha. Kana namticha mujrima osoo deemu malkiin isaa bineensatti qayyarame. Kun hundinuu maali haqa namaati haqa dubartii inni zallamaa jiruuti. Akka nama qabrii cabsee qabrii keessaa ba'ee jira fuulli isaa kun osoo deemuu malkiin isaa qayyarame jechuudha. Kanaaf akkasuma obboleettii keenya ta Dubaay hin jirtu ta yeroo jalqabaatiif haadha manaa isaa taate biyyatti waluu dhabanii haa addaan deemanii akkasuma haala garaagaraatiin haa addaan deemanii akka deemanittuu addaan deemanii inninis yamanii dhufee isiin Dubaay dhayxee ilmoota akka walirraa qabnaa dubbata yeroo hundaa'u. Amma isiin abbaa ilmootiyyaati. Nuti dubartiin nuuf hin galu akkuma harmi keenya gararra'u qalbiin keenya gararraati. Obboleettii ta'e yoo viidiyoon kun kasi bira ga'u taate asumaanuu dhaamsa obbolummaati. Mana namaa keessatti gubattee nyaata dhabdee dhugaatii dhabdee aramni ol si ariitee gad si ariitee xiqqaan si tuffatee guddaan si tuffatee ati maallaqa dalaydee abbaa mana kiyyaati. Osoo inni dubartirratti waa meeqa raawwatu osoo laaltee gartuu osoo waa hunda quba qabduu maallaqa hankee akkamitti yaaddee abbaa manaan naataa jettee innis biyya namaa jira akkuma ati biyya namaa jirtu dalagatee haa nyaatu isatu dhiira yoo abbaa manaatii fi haadha manaa walii taatanii walitti deebitanii jiraachuu barbaadan atis waan dalagatte qabadhuuti gaafa galtee karaa sirnaatiin walitti deebitanii akka haadha manaatii fi abbaa manaatti wajjin jiraachuu dandeessa yoo waliif taatan jiru teessan. Garuu abbaa manaa kiyyaati jettee biyya namaa teessee maallaqa dalagdee isatti ergitu osoo laaltee gartuu akka inni dubartii godhaa jiru dubartii meeqa zallamaa jiru laaltee gartuu abbaa manaa kiyyaati jettee maallaqa itti ergitu ati tanuma akkamiin siinjaa obboleettii tiyyaa kanaafuu maallaqa kan kee osoo qabattee gaafa biyya galte yoo waliif taatan walitti deebitan. Silaa nuti dubartiin akkuma qalbiin teenya harmi keenya gararraa'u qalbiin teenya gararraati. Wanni ta'uu nuuf hin galu yoo namni nu gorsellee wanni sun hammeenya nuuf fakkaata. Maaliif hanga ifii keenya ibidda tokko keessa seennee nu gubaa agarrutti lakkii wanni kun siif hin ta'u yoo namni nuun jedhu bakka namni waan nama silaa nuti wajjin jiraanna jennee yaadnu san nutti dubbatu namni sun diina keenya jechuudha. Kanaafuu obboleettii tiyyaa asumaan irraa gorsi kana namticha dhugaa dubbachuudhaaf amma caaltu namni miidiyaa kanarratti namni hin agarre namni hin hubanne ni jira jee yaadu dubartii ol godhattee nama laalle fayyaaletti fayyaalummaa keessallee dabartee kunoo hanga namni harkaan qabee isa jalaa gadi bahi ja'uun illee lakkii suma jalatti lubbuun tiyya na haa baatu ana jidha yoon addaan bee hin jiraadhu hajjii malee abbaan manaa kiyyaa hin jiru. Jettee kunoo isumaa akkanatti dhalaa jallamoo kana wajjin jiraattu kanin dalagan jenne kanin cabsaniin baysan jenne taa'eetuma dubartuma taan kunoo akkuma silkii bansiisanii akkuma laaltan taan viidiyoo tuun suuraa taan gattaa'e ol ka'i hay tuneenyu si ani nuun beeku tuneenyu ani nuun beeku amma kaamilaan teenyas abbaa manaan naataa wajjumaan hin jiraadhaa jettee
caaltuu wajjin nyaattee wajjin dhuyitee rakkoo meeqa wajjin biyya namaa tana keessatti dabarsu jiranii akka obboleettii waliif ta'anii rakkoo meeqa biyya namaa tana keessatti wajjin dabarsu jiran isiin jala gara galtee hammaatullee akkasittuu silaa namni walumatti nama hanga danda'uun harkisa malee nama addaan hin harkisu. Daa'ima isiin bira kaayyattee bira dalagaa deemte viidiyoo sana agartan yoo ta'e wallaahi hin boo'ee gizee dalagarraa dhuftee harmi na qabee daa'ima tiyya na kenni isiin jettuun san wallaahi hin boo'een dhugaa rabbitti maaliif dhaleetiin qabaa waan dhaleen taateen hin beeka waan ta'eef namni dhaliin dhalee tiyyan darbin akkuma jaansanii waan hin dhalee beekuuf waan dhalti taateen hin beeka. Dhalaan qalladuun gaariidhaa miti. Kanaaf yeroo san wallaahi hin boo'ee viidiyoo san laalee jechuudha. Har'a osoo gara nyaatummaa isiidhaaf qabaattee daa'ima san tokkoffaa isii itti kennattee amaanaa biraa dalagaa deemte fuutee abbatti jalaa hin kennitu kun abbaa maalii miti. Amma kunoo kanuma abbaa manaan naataa jetteetuma wayi dubartii tana wallaahi dubartii jechuun bara bakka wallu beena malee bakka bullu laallannu. Kanaaf rabbiin bakka hin taanettis isin hin qabin waan hin taanellee isin hin hojjechiisinii nama saahiba jettee wajjin nyaatu wajjin dhuytu wajjin rakkoo fi bal'oo walitti himattanii wajjin jirtan jala gara galtee har'aan tani isirratti shira xaxxee shiran taane isirratti hojjattee jechuudha kaamilaani. Caaltuu waraqata isii kenniif caaltuu akkana godhi haa deemtee heerumtu atis ijoollee tan ta'e maatii teetitti galfadhu akkana godhi mala gurgurattee wajjin maallaqa nyaachuu barbaade natti fakkaata. Amma kun akkanatti rabbiin isii qabee inninis maallaqni kiyya isii bira jira ja'a. Isiinis maallaqa narraa qaba kiyyaa'u isaatu narraa nyaata jechaa jirti akkanatti saaxil wal baasaa jiranii. Hattuu lama wal ga'e jechuudha. Kaamilaa duraanii amala kanaan isiin beeknu waanuma isiin taate qofa rabbi haa beeku takka akkuma jiru san waanuma itti godhee dhamaase takka ammoo qalbuma isiitti waswaasee sheexaanatti ta'e akkana isii godhu jira. Yoo laallus waa fayyaan fakkaattu hundaanuu rabbii khayrii haa godhu. Caaltuu teenyaati yoo daa'imman kan kee kasee harkatti deebi'an taate sayiduma akkanatti si wajjin dhamaa jiru kanallee ilaali. Daa'imman tantee gurradhu hara biyyaa galii. Biyya galtuus dalagaa waan dhabantu namni bakka fedhetti yoo dalagate maallaqni numa argama maallaqni hin dhabamu. Kanaafuu amma kun jireenya miti hajiruun harkaa badde ciisee tumaan hin dalagu dalaganii yoo nafidanii nyaadha hin saalfatullee jechuudha. Namni qaanfii hin qabne kanyaara ijaa hin qabne hone akka dhiiratti amma mee kun jiruudha. Akkanatti jilbaan lafarra deemuun mee kun jiruudha. Akhirri isaa maali amma osuma akkanatti qabamu silaa inni nu harkaan namatti taffisuun beeku qabamnaan aboo rabbii ja'a kan wanni inni beeku jechuudha. Kanaafuu akhira isaa namummaatu waa godha. Kanaafuu daa'imman tantee gurrattee osoo ofirraa biyya galtee sii wayyaa isa wajjin dhamaa oolurraa inni akka fedhe haa ta'u amma tokkoffaa ijoollee tana jalaa guuruu fi yookaan shakkeeti isiitu ijoollee tana isiitu biyya galaaf malee yoo wanni ta'eeti isumarraa maallaqa ittiin nyaatuuf gaafa duraatu agartan gaafa miiciyyoo sanuu maallaqa fiddu malee miiciyyoo ta'e hin gartu. Akkasitti afaan itti wallaalanii abdiin faan booda akkuma taatettu daa'ima san rabbiin harka deebisee. Kanaafuu abbaan laallataa karaan kamii karaan kalabbaa malli abbaa akkuma jaansanii mala keessitu laallata. Rabbiin nama salphisinii akkanatti kunuuf jilbaan lafarra oofaa jiranii harka dugda duubatti hidhanii mucallee asumaanuu rabbiin haa haafuu madaa saree rabbiin siif haa godhu rabbiin si haa fayyisuu. Kana hundinuu kan mudatteef sababa caaltuuti. Caaltuun gaayoo kanarratti hunjiila isiif hin ta'in waan isiif jechallee dubbatan hin qabdu. Dhugaa dubbachuu fi kana namticha dhamaa faayidaa hin qabne dhamaa akkama dhiira jee maqaa dhiiraa himatu haa biyya namaa keessa taa'ee dalagataaf biyyaa ba'ee dhiirti akka isaa gabbaatee cabsitee falattee dubartii horatteenaan inni dhalaa 50 wal gubbaan buuse. Rabbi si haa laaffisu hagooggi sirra jirtu sana sirraa fuudhu jaatii caaltu teenyaafis du'aayii godhaadhaa hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa aga viidiyoo biraatiin walitti deemnitti asumatti sirraa dhaabaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.